Gaachanni sabaa waboon zoonii giddugala Oromiyaa godina lixa shaggaraanaa bakkooti beekeessatti tarkaanfii akka bakakkaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen waraana PP hedduu du'aa fi madoon adabee harkaanis qaqqabee booji'uun injifannoo gurguddoo argachuu beeksise. Godina Arsii Bahaa Aanaa Gunaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP horii hawaasaa 95 ol saamanii deemuu himan. Godina Harargee Bahaa Aanaa Gola Odaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP saamicha daangaa dabre hawaasa irratti raawwataa jiraachuu himan. Masrii fi Eeltiraan galaana diimaa seeraan ala to'achuuf yaalii taasifamu ni balaaleffannaa jedhan. Adoolessa 21/2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Godina Arsii Bahaa Aanaa Gunaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP horii hawaasaa 95 ol saamanii deemuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii Bahaa Aanaa Gunaa keessatti ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP saamicha jiraattota irratti raawwatan akka malee hammeessanii jiraachuu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Murni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP gandaan Deellee Abbaa Jamaa iddoo Qoree jedhamurraa adoolessa 17/2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii nu gahe Buzuu Huseen jalaa horii 9, Qaasim Hamdaa jalaa horii 4, Ahmad Baatii jalaa horii 10, Abdullee Maddaa jalaa horii 10, Jamuu Maddaa jalaa horii 15, Kadiir Amaan jalaa horii 2, Hawwaa Mahammad jalaa horii 6 fi qonnaan bultoota hedduu jalaa horii 95 ol saamanii deemuu jiraattonni gandichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaneeru. Qonnaan bultoonni kunneen yakka isaan saamsisu hojjetanii kan hin qabne yoo ta'an waraanni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP maqaa hawaasni hin qabne itti moggaasuun isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhanii itti maxxansuun qabeenya isaanii saamanii deemuu maddeen odeeffannoo miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Namoonni horii isaanii jalaa hafuu didanii deemanis hedduun isaanii hidhamanii mana hidhaa keessatti raarfamaa jiraachuu itti dabaluun eeraniiru. Gaachanni sabaa waboon zoonii giddugala Oromiyaa godina lixa shaggaraanaa bakkooti beekeessatti tarkaanfii akka bakakkaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen waraana PP hedduu du'aa fi madoon adabee harkaanis qaqqabee booji'uun injifannoo gurguddoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaal magarsaa waan qindeeffate qaba. Abdiin sabaa waboon zoonii giddugala Oromiyaa aanaa bakkooti beekeessatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoolee gurguddoo argachuu beeksise. Irree fi gaachanni sabaa waboon zoonii giddugala Oromiyaa adoolessa 20/2026 godina lixa shaggaraanaa bakkooti beekanda tarkaanfataa gibee iddoo Botoroo jedhamutti tarkaanfii cimaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon adabee humna diinaa harkaanis qabee injifannoo boonsaa argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Jajjabeewwan zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii cimtuu akka bakakkaa diina irratti fudhate kanaan loltoota mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP 29 battalatti ajjeesee 23 madoo cimaan rukutee 8 fayyaatti harkaan qabee booji'uun injifannoo milkaa'aa argachuu ajajaan woboo bakkichaa ibsaniiru. Abdiin sabaa woboon tarkaanfii waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhate kanaan qawwee AKM 26 rasaasa AKM 1000 hidhannoo 25 kaadinaa 40 fi qophiilee waraanaa hedduu gosa garaagaraa dugda loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Godina Harargee Bahaa Aanaa Gola Odaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP saamicha daangaa dabre hawaasa irratti raawwataa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Harargee Bahaa Aanaa Gola Odaatti murni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP kaartaa manaa baafadhaa jechuun saamicha hawaasa irratti raawwataa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Magaalaa Burqaa Tirtiraa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP kaartaa manaa baafadhaa jechuun nama tokkorraa hanga qarshii 50,000 fuudhaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Kana malees ergamtoonni mootummaan naftanyaa bilisiginnaa PP qindeessee hawaasa harkaa gara afaanii jiraachuuf illee rakkatu akka saamaniif bobbaase kunneen ganda Saatawwaa jedhamu irraa bishaan haroo isiniif baafna jechuun hawaasa hundarraa qarshii 20,000 guuraa jiraachuu itti dabaluun eeraniiru.
namoota kafaluuf humna dhaban mana hidhatti darbachuun qabeenya isaan qaban saamuu fi reebicha qaama hamaa irratti raawwachuun maallaqa humnaan guuraa kan jiran yoo ta'u jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Masrii fi Eertiraan galaana diimaa seeraan ala to'achuuf yaalii taasifamu ni balaaleffannaa jedhan. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Masrii fi Eertiriyaan nageenyaa fi bulchiinsi galaana diimaa kan ilaallatu biyyoota qarqara galaanichaa jiran qofaadha jedhan. Biyyooti qaama qarqara galaana diimaa hin taane karaa seeraan alaa to'achuuf tattaaffiin godhan seera idil addunyaa sarba jechuun ejjennoo isaanii ibsaniiru. Gaazexeessaan Masrii Al-Haraam sanbata 19 bara 2026 ibsa baateen ministeeronni haajaa alaa biyyoota lamaanii marii taasisaniin ejjennoo waloo ifa baasuu gabaaseera. Biyyooti qaama qarqara galaana kanaa hin taane shoora eegumsaa irratti dhiibbaa gochuuf yaalan akka balaaleffatan himaniiru. Ministeerri haajaa alaa Eertiriyaa Osmaan Saalii fi gitni isaanii Baadir Abdilaatii michooma tarsiimawaa biyyoota lamaanii jabeessuu akkasumas dhimmoota ejjennoo waloo qaban irratti waltumsuu irratti mari'achuun ibsameera. Ministeerri haajaa alaa Masrii Eertiriyaan walabummaa ishee tokkummaa biyyoolessaa fi daangaa ishee eeguuf sochii taasiftuuf deeggarsa guutuu akka kennitu mirkaneessaniiru. Pireezidaantii Isaayyaas Afeworqii daawwannaan dhihoo Masriitti taasisan bu'aa qabeessa akka turee fi gara fuulduraattis hariiroo biyyoota lameenii guddisuu irratti xiyyeeffachuun akka barbaachisu ibsuun isaanii eerameera. Caamsaa darbee sochiin geejjiba galaana diimaa irratti taasifamuuf hidhamiinsa buufata doonii ilaalchisee waliigaltee kan mallatteessan Masrii fi Eertiriyaan dhimma galaana diimaa kan ilaallatu biyyoota qarqara galaanichaa jiran qofa ta'uu ibsaniiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.